Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun ogummaa harkaati. Oromoon ogummaa harkaa kana akkatti dalagamu baruu barbaaddan yuutuubni viidiyoo irraa argattan yuutuuba ogummaa harkaa jedhu yuutuuba keessan irra seentanii ogummaa harkaa jettanii sarchii yoo gootan kallattiidhaan isiniif dhufa. Viidiyoo hedduutu irra jira. Boodas viidiyoo barnoota adda addaa qabu hedduu gadhiisuu deema. Subscribe godhaa isiniin jedha. Subscribe godhaa na hordofaa. Haala gartan kanaan anamma xiqqeessitaniin dalagee bal'istaniis dalaguu dandeettan jalqaba isaa qofa bartanii jennaan akka fedha keessanitti dheeressitanii bal'istaniitis jalqabuma barraan amma kallattiimaan gara dalagaa seennu. Jalqaba irratti kirooshii kana ni qopheeffattu. Ergasii booda kirrii bifa feetan filattanii ni qopheeffattu. Ani amma gurraattii filadhee jira. Akkana ni qabna. Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba. Haala kanaan takka lama jettaniiti 36 dhooftanii jechuudha. 36. Erga haala kanaan 36 dhooftanii booda erga haala kanaan 36 dhawuu mirkaneeffattanii booda itti marra takka jennee itti marra jechuudha. Amma itti maruu kennaan duratti asirraa lakkoofnaa takka, lama, sadii, afur, shan, jaha. Jahaffaa kana jalaanii akkana keessennaa jechuu. Jahaffaa kana jalaan yoo isiniif hin galle taate irra deebi'aa lakkaa'u. Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha. Haala kanaan jahaffaa jalaan gasseenna. Jahaffaa jalaaniin gasseennaa jechuudha. Ittiin marra. Erga itti marree booda jahaffaa jalaaniin gasseenna. Akkanatti ammas itti marree akkanatti itti marraa akkana qabnee as baafna. Takka, lama, ammas takka, lama, sadii. Lamarra dabarree sadaffaa jalaan seennaa jechuu. Haala gartan kana ammas lama dhoofnaa. Takka, lama erga dhoofnee booda lamarra dabarreeti sadaffaa jalaan gasseenna. Takka, lama, sadaffaa jalaan gasseennaa jechuu. Haala kanaan akkana qabnee as baafna. Haaluma kanaan xumuramaa jechuudha. Lama erga dhooftanii booda lamarra dabartaniiti sadaffaa jalaan gasseentan. Haala agartan kanaan
amma xumurarra kennee jirra jechuudha. Marsaa tokkoffaa isiniin gasseenna timarra shan dhoofnaa jechuudha. Amma takka, lama, sadii, afur, shan erga shan dhawuu haala kanaan mirkaneeffannee booda akkana ni garagalchinaa jechuudha. Akkana garagalchineeti as jalaaniin gasseenna. As jalaaniin gasseenaa deemnaa jechuudha. Itti marraa gasseenna ammas lama dhoofnaa. Erga haala kanaan lama luqqifnee booda as jalaaniin gasseenna jechuudha. Haaluma kanaan xumurraa jechuudha. Akkasitti ammas lama as baafnaa qabnee haala kanaan erga lama as baafnee booda gasseenna jechuudha. As jalaan takka, lama, sadii, afur, shan akkana garagalchina. Akkuma duraatti jechuudha. Akkuma marsaa jalqabaatti dalagamaa hanga dhumaatti wanti jijjiirama qabu hin jiru jechuudha. Hanga dhumuraatti haaluma kanaan dalagama. Haaluma kanaan hanga xumuraa ooftanii jechuudha. Jijjiiramni hin jiru. Mala agartan kanaan amma wal qixxeessee jira jechuudhaan. Wal qixxeessee jira. Haala agartan kana bal'istaniiti booda akkanatti wal qixxeessitanii bal'istanii bifoota adda addaa gootanii akkana bal'iftanii asiinis itti dabaltanii asiinis
itti dabaltanii barreessuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyuma jalqaba isiniif kenneen wanti garaagarummaa qabu hin jiru. Maal agartan kana. Kana fakkaata. Barnoota akkanaa qofa osoo hin taane barnoota hedduutu YouTube irra jira. Boodas barnoota hedduu gadhiisuudhaaf hin qophii qaba. Takka yaada qaba. YouTube qofa subscribe gochuudhaan barnoota kana hunda argattu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.